obboleettii teennaa Beetii fi Seenaa jechuudha. Beetii hedduun keessan miidiyaa kanarratti inni beektaniini dheengaddaa waan isee mudatee gadda abbaa ishee hundi kenna miidiyaa kanarratti ilaalaa turtanii guyyaa dheengaddaallee biratti argamne guyyaa sana garuu jajjabeessuu fi hamilee ishee eeguudha ture akka ishee waan sana obsitu amma immoo haala deeggarsa obboleettii teennaa barbaachisu akkaataa obboleettii teennaa tana qarqaarutti dandeenyu wal geennee mari'annee murteessinee ilmaan Oromootti gabbaasan dirqama waan ta'eef isinitti dhufnee jirra. Kanaaf ilmaan Oromoo hundi kan fuula addunyaa irratti argamtan obboleettii teennaa tanaa fi ijoollee kanneen yeroo darbillee waan ishee mudate hundi keessan ilmaan Oromoo waggaa tokkoon darba kana miidiyaa irratti ni beektan waan ta'eef kanaaf isa dhugaa quuqama Oromummaa obbolummaa namni qabdan akka nu waliin dhaabattan akka obboleeyyan teenya daran nu jajjabeessitan kabajaan isin gaafannaa. Kanaaf gaafa guyyaa wiixataa galgala sa'aatii 11 akka Dubaay akka Saudi Arabiyaatitti sa'aatii 9 akka Itoophiyaatitti halkan keessaa sa'aatii 4 jechuudha. Gama TikTokii kootiitiin argamtanii akka nu wajjin dhaabbattan kabajaan isin gaafanna. Ustaaz Ahmedii Firsaj. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olehwan kiyya kan toora social media kanarratti argamtan hundi keessan bakka isin jirtanitti argamu isin haa geessu waa'ee gargaarsa obboleettii keenya Beetii Wallaggaa bira kan isin bira dhufne akkuma obboleessi keenya Nasriin nuuf ibse waan obboleettiin keenya taatee social media kanarratti illee beektu maashiin kana dura taates tokko wanti isin dhokateen jiru gabaabatti wanti jechuu barbaadu abbaan ishee fuula akhiraa deemanii jiru. Isheetiinis maatiis gargaarsi waan barbaachisuu fi wantoota baay'ee wantoota isinitti himuu hin dandeenyetu jira. Jaldeessatu kakaa galagashee bofa jalatti argee qadaadamee haa taa'u jedhe wantoota isinitti hin dubbanne qabna ituu waan kana baasnee isinitti dubbanneeti waan miira keessa isin galchuu waan garaagaraatu jira waan ta'eef akka bira dhaabbattanii akka gargaartanii namni tokko nama gargaaruu fi namummaan qofti ga'aadha. Nuti immoo namummaa qofaan walitti hin hidhamne Oromummaa waliin qabna. Bira dhaabbachuun dirqama kooti dirqama keeti ga'ee kee ba'ii ga'ee kun ba'aa guyyaa wiixataa mana Nasrii aanolee akka sa'aatii Dubaayitti sa'aatii 11 akka sa'aatii Saawudiitti illee Nasriin Emeeraa akka Itoophiyaatti sa'a 4 irratti achitti walagarraa nu wal malee waan qabnu hin qabnu nuti kan waliiti dirmadhaa fi aadirman galatooma. Ayyee ulfaadhaa ustaas naafi waan xiqqoo. Tole hunduma keessaniif nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Egaa akkuma obboloonni koo jedhanii obboloonni keenya rakkoon garaagaraa isaanirra ga'ee maatii isaaniirra ofii isaaniillee haala rakkisaa keessa jiru gargaarsa keenya barbaadu gargaarsa Oromoo barbaadu sa'aatiidhaa fi guyyaa jedhame kanatti mana obboleessa koo Nasriitti wal arginee obboloota kana bira haa dhaabbannu haa gargaarru nu barbaadaa jiru nu barbaachisna guyyaa sana hadaraa wal arginee obboloota keenya gargaarru jedhama. Walumaa galatti akkuma obboleewwan keenya isiniif ibsuu yaalanitti keessattuu obboleettiin teenya Beetiin jechuudha. Haalli yeroo ammaa kana fayyaan isiirra jiru hedduu haala nama yaachisu keessa jira. Dhaabbattee illee deemuu hin dandeessu akka teesse kanatti jirti waan ta'eef yaala guddaa fi yaala gahaa waan isii barbaachisuuf ilmaan Oromoo hundi sheer duwiit gochuudhaan warri wanti kun nutti dhagahame Oromummaa quuqama dhugaa qabdan kamuu sheer duwiit godhuudhaan akka nu bira dhaabattanii ilmaan Oromoo hunda biraan nu geettanii fi guyyaa sanallee deeggarsa sanarratti nu argamtanii akka nu wajjin dhaabbattan irra deddeebinee maqaa Oromummaatiin maqaa Rabbiitiin isin gaafannaa. Galatooma.